Dogoggora guddaa yeroo WhatsApp irratti lokeeshina namaaf ergitan osoo hin beekin isin raawwataa jirtanii fi akkasumallee namoonni baay'een kan na gaafatan jechuudha. WhatsAppiin tiyya lokeeshina namaaf hin ergitu akkasumallee kan namni naaf ergellee eeyyama na gaafata qulfii dhufaa naaf hin banamu maappii keessa na hin seensisu akkam godheetiin hiikadha. Inuma namoonni baay'een madaamii kiyyaattuu kiroomii keessatti na hidhe yookaan googilee keessatti na hidhe deemullee hin danda'u kan namallee naaf hin dhufu kiyyallee namatti hin dhaqu jettanii gaafii adda addaa kan na gaafatantu jira jechuudha. Viidiyoo har'aa kana keessatti kanan isin barsiisa viidiyoo kana yoo daawwattan salphumatti WhatsApp keessan kan location isiniif erguu didee fi kan namni isiniif ergelle jechuudha isiniif banuu didee akka isiniif banu godhatuu ni dandeessan keessanillee akka namaaf erguu godhatuu ni dandeessan. Har'a qabxii kana lamaan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale qabxii lama kanarra waliin ilaallu gurguddoo WhatsApp irratti jechuudha. Innis maali lokeeshinaan amma isinitti ergisiisuuf deemu kana yoo kan namaaf ergitan ta'e balaa guddaa akka raawwataa jirtan beekaa keessafuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan jechuudha sirriitti irraa of eega lokeeshina kana yoo kan namaaf ergitan ta'e goda isin jirtanii namni barbaade bakka isin jirtanii isin fuudha jechuudha yoo of birallee dileet gootan hin badu lokeeshinni kun jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka sirreeffattan isallee isin argisa. WhatsApp keessan kan location isii hidhamee isiniif banamuu dide jechuudha isallee isin argisiisame nafaana bu'aa amma WhatsApp keessan jira jechuudha. Jalqaba irratti kan waliin ilaallu WhatsApp yeroo namni location isiniif erge jechuudha daawwattoota kiyyaa fakkeenyaaf amma asirratti location tajettu tana ni argitu miti fakkeenyaaf yeroo irratti cuqaasne amma location namaaf erguu deema dhiifamame of duuba deebiin isin argisiisa sirriitti akka isiniif galu fakkeenyaaf nama kanaaf location erguu deema haa jedhu asirratti gadi bu'eetiin mallattoo tanarratti ni cuqaasa sana boodan jechuudha location iddoo jettu tanarratti ni cuqaasu sana boodani haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf irraa deebi'uu fi gara fuulduraa deemuudha jechuudha. Koontiiniyuu jenneen gara fuulduraa deemna. Sana boodaan daawwattoota kiyya kabajamoo haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Amma asirratti maal isiniin jedha jechuudha. Allow WhatsApp business to access this device location nuun jedha jechuudha. Kana jechuun daawwattoota kiyya gabaabdumatti amma WhatsApp businessii tanarratti jechuudha eeyyama akka itti kenninu nu gaafata jechuudha. Lokeeshina kana fakkeenyaaf hin eeyyamamne eeyyama akka itti kenninu nu gaafata jechuudha. Gama gadiitti illee haala kanaan jechuudha qabxii lama nuuf kenna jechuudha. Fakkeenyaaf guutummaan guututtuu jechuudha alloo godhuu yoo barbaadan jechuudha eeyyama itti kennuu fi eeyyama itti kennuu dhabuudha jechuudha. Kanaafuu isin maal gootanii lokeeshina keessan kana yoo banatu barbaadan isa tokkoffaa kan argitanii miti alloo ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan kallattimaan gara maappii keessanii keessa isin geessee show location settings isiniin jedha jechuudha. Okay jettanii ni jechuudha argisiisuu barbaadna waan ta'eef okay jennaan jechuudha. Sana booda daawwattoota kiyya kallattimaan eessa nu geessa as keessa nu geessee jechuudha argitanii amma salphatti as keessa nu geesse. Kanaafuu jechuudha asirra yeroo dhuftan maal gootan daawwattoota kiyya sanduuqa tokkoffaa irratti jiru kana ni argitu jechuudha. Location access karreefuun tana WhatsApp irratti nutti hime san argitee miti lokeeshina fakkeenyaaf location access allow godhi nuun jedha jechuudha reefuun tana amma kanaafuu location access kan jedhu asitti nu dhufee jira jechuudha. Asitti sanduuqni ni jira sanduuqa kan haala kanaan ni bantu jechuudha. Sanduuqa kana bantanii dhiftan ammallee maal gootanii asitti gadi buutanii jechuudha app permissions ka jedhu kana ni argattu jechuudha irratti cuqaastu jechuudha. Daawwattoota kiyya app permission irratti yeroo cuqaasne haala kanaan loadingii ta'e hamma inni dhumatutti ni eeggatu jechuudha. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp as keessa ni jirti mi argitan amma WhatsApp business WhatsAppin tiyya tarreefuun tanachi gamasitti isiniif dubbisa argitanii mi amma WhatsApp business irratti tuqaa jechuudha. Sana boodan haala kanaan nu dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya fakkeenyaaf kiyya eeyyama itti kennee viidiyoon akkanatti hin dheeranneef jechuudha eeyyama itti kennee viidiyoo damuree isinitti deebi'ee jechuudha daawwattoota kiyya allow ka jedhu kanarra kaatanii jechuudha. WhatsAppin keessan haala kanaan isinii dhufaami ka gadii kana dhiistanii alloo onolii ka jedhu kanarra haala kanaan geengoo kana keessatti halluu magariisa kana gootanii irraa deebitu jechuudha. Amma guutumaan guututti WhatsApp kana eeyyama itti kenninee jira jechuudha. Sanduuqa kanallee banuu hin dagatinaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu isa kana immoo sharing location info with kan jedhu kana tasumallee irra tuttanii alloo irra hin kaa'ina. Isa kana alloo irra yoo keessan jechuudha kuni balaa guddaadha. Mee isallee gara booda irratti isinitti argisiisa. Amma of duuba deebinee lokeeshinni dalage moo hin dalagne ka jedhu ni ilaallaa jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf amma nama kanaaf erguu deemna haa jennu lokeeshin ka jedhu irratti ni cuqaasna. Waaw kunoo amma akka ajaa'ibatti dalagee jira jechuudha daawwattoota kiyya sirriitti ilaala. Amma reefuun tana asirratti eeyyamni
waan ittiin kennamaniif nu dalaguu didee jechuudha. Amma kunoo iddoo nu jirruuf waan hundaa'u haala kanaan nuuf baasa jechuudha. So qabxii lammaffaarratti dogongorri guddaan isin dogongoraa jirtan yeroo lokeeshina namaaf ergitan. Namoonni baay'een lokeeshinii namni isin namaaf ergitanii kama tokkoffaarratti jiru kana share live location ka jedhu kana fayyadamtu jechuudha. Keessaafuu ijoolleen biyya Arabaa biyya Saudi Arabiyaa jirtan please lokeeshina kana inuma namaaf hin ergina. Dubartoonni keenya keessaafuu shamarran keenya inuma namaaf hin ergina jechuudha. Lokeeshina share live location ka jedhu kana tasumallee namaaf hin ergina. Share live location ka jedhu kanarratti yeroo cuqaastan haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Daawwattoota kiyya asirratti waan tokko dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf share jechuun ni beektan gaa'ii amma lokeeshinni fakkeenyaaf isa kana yoo kan ergitan ta'e jechuudha kun yoo isin balleessitan badee jira jechuudha. Garuu lokeeshinni kun jechuudha asirratti namoonni online jiran kamiyyuu jechuudha lokeeshina keessan kun ni mul'ata jechuudha. Namoota online jiran kamittu kompiitara biyya kana keessa kamittu jechuudha. Eessa akkatti deemaa jirtu namni kallattiin taa'ee si daawwata waan si dhiburraa jechuudha. Namoonni kamiyyuu taa'ee kallattii ati deemaa jirtu si daawwata jechuudha. Kanaafuu lokeeshina kana tasumallee siifi fakkeenyaaf nama ati itti ergitellee akkasumallee ati kan namaaf ergitee fi namni ati ergiteef sunillee kan ittiin deemaa jiru sun jechuudha kallattiin namni taa'ee si daawwata jechuudha. Namoonni live jiru jechuudha. Kanaafuu maal gootanii isa kana tasumallee kun balaa guddaaf isin qaqqabsiisuu danda'a jechuudha. Keessaafuu ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa jirtan irra guddaan keessan waraqaa eeyyamaa hin qabdan nan hubadhaa jechuudha. Kanaafuu lokeeshinni kun balaa guddaadha jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu iddoo isin itti galtan namni isin hordofee jechuudha. Namoonni live jiru jechuudha isin hordofee kallattiin achitti mootummaa isinitti erguu gatii danda'uuf jechuudha. Lokeeshina kana yoo fayyadamuu baattan baay'ee gaariidha jedheetiin amanaa jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf yoo namaafuu ergee garaagarummaa isaa mee isin argisiisa jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Koontiiniiwwan jedhaani jechuudha. Amma sana boodan asirratti argitanii amma suuraa keessa waliin fakkeenyaaf laal suuraa keessanillee haala kanaan viidiyoo asirra isiniif kaawwan isin dhibu keessa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu asitti gadi buutanii waan barbaadan jala kanatti illee barreessuu ni dandeessa. Yoo barbaadanii zaa meeqa akka erguu barbaadanillee isin gaafata. Isin zaa hanga barbaadanirra kaatanii yoo zaa illee hin barbaanne ofirraa dhiiftu jechuudha. Rakkoon qabu seendi gooneetuma dhiifnaa jechuudha. Laal argitanii amma iddoo nu jirru waliin waan hunda porofaayila keenyallee waliin jechuudha haala kanaan erga jechuudha waan isin dhibu. Kaanillee irra deebinee ergina gaafa keenyaaf amma location iddoo jettu irratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda asirratti seendi iddoo jettu tana ni cuqaastu. Laal kun amma porofaayila keessanis hin argisiisu waan tokkos hin argisiisu jechuudha. Google jettu jalatti qofaa wal fakkeessa malee jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Asirratti argitanii amma live jira jechuudha. Zaanu ergine waliin haala kanaan asirratti ergamaa jechuudha. Kanaafuu stop sharing bakka jedhu tana cuqaaseetiin ani irraa deebisaa jechuudha. Amma guutummaan guutuutu display godheetiin jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya waan akkanaa kanarraa please uf eegaa. Wanti kun balaa guddaa fi isin qaqqabsiisaaf. Yeroo amma viidiyoo kanaan isiniif waraabaa jiru jechuudha daawwattoota kiyya waan salphaa isinitti fakkaatuu danda'a. Garuu balaan isaa waan guddaadha jechuudha. Namoonni fakkeenyaaf mootummaa ta'uu namoota akkuma keessanii jechuudha namoota siviiliyaa ta'uu kamiyyuu taa'ee isin daawwata jechuudha. Namoonni live jiru jechuudha. Lokeeshin live kun balaa guddaadha. Kanaafuu keessaafuu ijoolleen waraqaa eeyyamaa hin qabne lokeeshina kana tasuma namaaf hin ergina. Yoo namaaf erguu barbaadan bakka barbaadan yoo deemuu barbaadan lokeeshin iddoo jedhurra cuqaasaati isa kana namaaf ergaa jechuudha. Kanaafuu isa kana taasumallee namaaf hin erginaa jechuudha daawwattoota kiyya kun balaa guddaadha. Barnoota keenya kanarraa osoo kara goolabuutti hin deeminiin duratti jechuudha gara dhumarratti waan tokko isinitti argisiisu ta'u naa hafee jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf yeroo lokeeshina namni isiniif erge lokeeshinni keessa yoo diimaa isinitti argisiise isiniif banuu dide maal gootanii seetingii keessanirra dhuftu jechuudha. Seetingii irra dhuftanii seetingiin isa kana yeroo tokkoof irratti kilik gootu. Sana booda iddoo sarchii kanarratti maal jettanii barreessitu lokeeshin jettaniituma barreessitu jechuudha. Haala kana lokeeshin jettanii ni barreessitu jechuudha. Kun haala asirratti isiniif barreesse kanaan. Sana booda jala kanatti gadi buutanii daawwattoota kiyya lokeeshin access ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee location access kan jedhu qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. App can get your location info jedhe haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Fuuldura isatti sanduuqatu jira. Keessan fakkeenyaaf sanduuqni haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Kanaafuu maal gootanii sanduuqa kana haala kanaan bantu jechuudha. Jala kanatti yeroo gadi buutan WhatsApp ni jirti mi kun asitti WhatsApp fakkeenyaaf hedduu qabaatu dandeessan. WhatsApp keessan kan location isii yeroo namni isiniif erge diimaa isinitti argisiisu sani
yoo asirratti isiniif ba'uu didde maal gootan jechuudha jala kanatti gadi buutanii app permissions tajettu tana ni argattu jechuudha qastiitu fuuldura jira isii tanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha daawwattoota kiyya loading ta'ee amma inni dhumatu ni eeggattu jechuudha obsaanii sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha appii fakkeenyaaf lokeeshina dalagan kamiyyuu lokeeshina isin allow gootan kamiyyuu haala kanaan as keessatti isinii fidaa jechuudha WhatsApp keessan as keessaa barbaadanii jechuudha kan fakkeenyaaf lokeeshinii yeroo namni isiniif banamuu didee diimaa isinitti argisiisu sanii irratti cuqaastanii haala kanaan ol baafattu jechuudha sana booda maal gootanii fakkeenyaaf isa gadii kanarra yoo jiraate allow on olii ka jedhu isa gubbaa kanarratti deebistanii eeyyama itti kennitu jechuudha sana boodan kallattimaan WhatsAppiin keessan jechuudha isiniif dalaga lokeeshinii isaa akka ajaa'ibatti isiniif banamuu danda'a jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha daawwattoota kiyya daawwattoota Oromaan kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen jalqaba kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warra baratanillee abdii guutuun qaba daawwattoota kiyya maarree isinillee viidiyoo kan ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha akkasumallee guyyaa guyyaan barnoonni nu gadhiifnu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii barnoota keenya hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha viidiyoon keenya isin gammachiise like tokko hin dagatinaa bakka isiniif hin galin komentii jalatti na beeksisuu hin dagatinaa viidiyoo kana ilaaltanii lokeeshinii keessan namoonni isiniif dalaguu dide maqaa bilbila keessanii waliin komentii jalatti na beeksisuu hin dagatinaa jechuudha daawwattoota kiyya akkasumallee hanga torbaan tokko moo guyyaa 15tiif jechuudha daawwattoota kiyya barnoota gara bilbila keessanirraa isinirraa fagaadheen ture jechuudha gara business online deebi'een ture jechuudha keessafuu gara cryptocurrencytiin barnoota achirratti kennaa waan jiruuf gara kanaan isinirraa fagaadhee ture amma bal'inaan ka walitti deebinu taa jechuudha dhibee bilbila keessanii wal'aanuuf jechuudha halkanii guyyaa tattaafataa waan jiruuf jechuudha waan danda'e kamiinuu akka isin gargaaru abdiin qaba barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.